Dubartii Suuditti lakkuu deessee abbaa manaa ishee dhabdee bilbilli isii jalaa cufamee akkatti bilbilamtu dhabde jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota kiyyaa viidiyoo isii maxxansuun hin danda'u jechuudha. Dubartiin kun kan deettee Suudi Arabiyaa keessatti deettee bilbilli isii warroonni iqaamaa hin qabne bilbila isaanii shari'aan hin cufata jechuudha. Namoonni maqaa biraatiin akkas yookiin Sumaalee jedhanii yookiin namni namaa baasa malee shari'aan namoota hedduurraa Suudii keessatti cufataa jirti jechuudha. Kanaafuu obboleettii teenya tana akka gargaartanii abbaa manaa isii biraan geettanii dhaqaatii viidiyoo isaanii gara TikTok illeen hordofaa asillee sagalee kana isin wanni dabarsee fi maaliif geettanii obboleettiin teenya tuni akka malee jirti lakkuu deettee jirti kanarratti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota maatii chaanaalii kootii kan taatan Munadii 24 viidiyoo gara maatii kennaa dabala maatii like share subscribe gochuu hin dagatinaa. Itti isin jaalattu isin kabaja jechuudha. Asumaan gara obboleettii teenya ka biyya Suudii keessatti lakkuu deettee abbaa manaa isiitii fi bilbilli isii tokkollee gonkumaan dalagu jechuudha. Rakkoon kun maaliif dalaguu didee kan jettan ta'e wanni ni dalaguu didee fi bilbilli shari'aan nama iqaamaa qabu malee Suudii keessatti namoota hedduurraa namootuma beekurraayyuu cufaa jiran jechuudha. Kanaaf bilbila abbaa manaa ishee kana akka argamuuf akka soqamuuf akka barbaadamu abbaan manaa isii kan jiru baadiyyaa jira dammaam jira hin ulfaata boleen kiyya maaliif hojjettanii namni innis yoona isin maal keessa jirti jedhee azzabamaa jira jechuudha. Kanaaf obboleettiin teenya tuni deettee lakkuudha mee lakkuu kana rabbii keessanii jedha akkam gooti kan nyaattu ka dhuudhuun qabdu deettee reefuu bulee wallahi baay'ee tokko ulfaata haalli jireenya ilma namaa nama waan biraan barbaadu abbaa manaa keenyaa barbaada jetti. Akkamitti waan biraan barbaanne akkamitti namni akka gargaaruun barbaanne wallahi baay'ee gara nama nyaatti obboleeyyan kiyya. Obboleettii teenya tana please gargaaraa. Namoonni miidiyaa guddaa qabda lakkoofsa maxxanfamuu hin danda'u warroonni karaa yuutuubii lakkoofsa maxxansuu hin dandeettanii. Kanaaf lakkoofsa abbaa manaa ishee akka dubartii tana haadha manaa isaa kanaaf ilmoo isaa kanatti argamu dirqama hamma dandeettanii shir walii godha. Please namni 2-3 yoo shir godhe hammasumatu wal jalaa deeme jechuudha. Sababiin isaallee rakkoon jiru kun hiikamuu danda'a jechuudha. Yoo namni takka 2 shir godhe namni kun odoo deemte viidiyoo isii gaafa argate achi jala sababa sanii namatti bahuu danda'a jechuudha. Kanaaf wanni isin jechuu barbaadu please viidiyoo kana share godha akka namni argu akka nama bira ga'u taasisa. Wallahi nama keessattuu deettuu rakkattee ala baatu wallahi laziin baay'ee ulfaata biyya ambaa keessatti biyya ofiitti karallee ta'anii kadhataa rakkoo biyya ambaa keessatti garuu wallahi billahi baay'ee ulfaata jechuudha obboleetti. Kanaafuu viidiyoo kana please share godhaatii isii biraan gahaa kanarratti wanni isin dubbachuu barbaadu ijoolleen keenya biyyoota arabaa keessa jirtan dhuguma rabbii isaan dubbachuuf wallahi hedduu takka garaa nama nyaata jechuudha. Maaliif hamma dandeettaniin lakkoofsa abbaa manaa keessanii waraqata irratti barreeffadha. Lakkoofsa firaa, lakkoofsa biyyaa, lakkoofsa bakkuma ta'eeyyuu jechuudha. Lakkoofsa keessan lakkoofsa nama waraqata irratti barreeffadha. Yaadannoon dirqama yaadannoo qabaachuun dirqama kenna waan rakkattuun beektu waa isin ajaa'ibu jechuudha. Yeroo tapha kubbaa miilaa tapha Qaataar irratti kubbaa miilaa taphatamu waan nama mudatetu jira jechuudha. Maaliif lakkoofsi namaa waraqata irratti barreeffamee kaachuun yaadannoo qabaachuu yaadannoo san immoo shaanxaa keessaa dhabuun rakkoodha jechuudha. Kanaaf maal isinitti fakkaate yeroo tapha kaasii Qaataar taphni kaasii Qaataar san yeroo san wanni nama mudate guyyaa geema fudhatu sani jechuudha. Guyyaa san bakka hundi karaan hundi kaxxif jedhee cufame jechuudha makiina. Taphni dhumamee tapha bakka sanii bakka biraatti taphatamee
asii cufatee bakka inni itti deema itti dakana iddoo wantaa jechuudha. Bakka sun maal jedhamti? Kitaaraa moo maal jedhamti bakka sun? Kitaaraa moo akkasumatti hin beeku dagadhe. Lakki bakki sun waayee. Bakka san deemne jennee namni akka karaa makiinatti hin muddamne kaan jechuudha. Asii mo'atamee jennaan inni miisi mo'atee jennaan bakka inni batti bannaa itti miisiin itti dhufu san deemne jennee makiina seenuuf jarjarre. Gaariin hin jiraa miti ka daa'imaa jechuudha. Gaarii kana namitti namuutaa finnee gaarii kana duuban kaayyetti. Gaarii kana oduma ani hin cufa gadi cabsa jedhu namitti nagasumatti muddamtee jettee nagattee kutte jechuudha yeroo sana. Nagatteen kuttee bilbilli kiyya wanni hundi kiyya shaantaa keessa jira. Isin galee shaantaa keessa jira. Makiina keessa jira. Bilbilli makiina keessa jirti. Maaltu si yaadata? Deeman isaan jechuudha. Gaarii daa'imaa sanillee dagatte namitti. Makiina ani bilbila gaarii kana cufuu fi makiina yumbanne. Yoo isiiti ani makiina keessa jira. Yoo anaati an handaaraa jira. Rabbi keessanii jedhu waan akkanaa kun badaadha jechuudha. Shaantaa mormuu fiitirraa baasuun du'uudha jechuudha. Amma yeroo kana makiina keessaa yoo garan ilaalu eenyu na yaadate? Daa'ima xiqqaatu na yaadate. Daa'ima xiqqaa waggaa lamaattu eessa jirti jedhee booyee sababa sirriitti na jaalata daa'imichi jechuudha. Eessa jirti jedhee booyee amma daa'imichi yoo ana waamanu obboleettiin isii takkallee nu bira jirti gisee san biyya isaaniitirraa dhufte. Amma yoo booyuu daa'imni maaliif boote eessa jeesiin hin jirtu eessa jirti? Allahu akbar eessaan hafuutaan taaraan jarri kutan bakka dhaabadhisanii jechuudha. Bakka dhaabadhisanii sochoone bootaa accisii makiinaa fuudheemte sanii ani makiinaan kun xii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 xi
Guyyaa sawwaa lamaa walirra ayyaana lamaa walirra ooluu na fakkaata. Akkasitti erga sanii bakka sanii sochoone bakka sanii ilaa ganamaatiitti sana achuma taa'uu argiin bareedutti maaliif isilleen deemtee achitti deebite waan ta'eef rakkoon wanni akkanaa kun guyyaa sansanuu